kabajamtootaaf hordoftoota maatii biiftuu maatii koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keessan bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo dachaa isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha waaqayyo faagalatu nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdii guutuun qaba waaqayyo irraa baga nagaan isiniif ta'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota koo viidiyoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee jiru viidiyoo akka seenaatti dubbatamu yookaniif immoo callisee viidiyoon qabadhee dhufe osoo hin taane viidiyoo isa dhugaadha osoo sin ta'e maal gootu kan jedhu yaada keessan akkanaaf qoodan barbaade tanan kara keessanitti dhufe jechuudha har'a. Yaada obboloota koon barbaade yaada obboloota koo shamarranis obboloota koo dhiiraas osoo sin ta'e maal gootu kan jedhu irratti yaada kana barbaade tanan dhufe jechuudha. Viidiyoon kunillee waa'ee hiriyaa teenya obboleettii teenya tokko ilaallata jechuudha. Obboleettiin teenya kuni yeroo dheeraadhaaf yaada barbaachiseetiin ture. Namoonni baay'een karaa keessaallee yaada kana qoodanii fi jiru. Isheen garuu murteessuu dhaabdee jirti jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koomee akka keessanitti fudhadhaati. Otoo sin ta'e maal akka gootan yaada keessan saanduqa koomentii jala kaa'aa. Obboleettiin keenya kun achi jala laalte yookaan viidiyoodhaan kara keessan dhufuu dandeessi. Yaadni kun naaf ta'e jettee yookaan dhufuu baachuu dandeessi. Nama miidiyaa irratti jiru miti waan ta'eef viidiyoodhaan dhufuu dandeessi jedhee guutumaan guutuutti itti namanu dhufuus dandeessi dhufuu baachuus dandeessi. Garuu yaada keessan ni barbaadde jechuudha. Har'a miti qaata dubbatte wanta kana jechuudha natu jalaa tursiise. Yaada keessan ni barbaadde akka obboleewwaniitti akka keetti fudhadhuuti. Yaada keessan akka keessanitti osoo sin ta'e maal gootu osoo ana ta'e maalan godha jettanii mee yaada qabdan koomentii jala kaa'aa please. Isuma dhugaadha. Egaa viidiyoon kuni hiriyaan teenya kuni yeroo dheeraadhaaf hiriyaa qabdi. Hiriyaa yookaan jaalallee qabdi jechuudha. Waggaa 7 kan waliin turan jaalalaan waliin turan waggaa 7 kan waliin turan qabdi jechuudha. Biyya keessa yeroo jirtutti waggaa 3 erga biyyaa baatee waggaa 4 guuttee jirti amma jechuudha. Waggaa 7 jaalalaan waliin turanii jiru. Akka mucaa yoo ta'e bara darbe akka galtu barbaadayyu. Isheen bara darbe miti baranayyuu galaa hin jirtu. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee akka isheen galtee ishee waliin gaa'ela godhatee jiraachuu barbaada. Jaalalleen ishee jechuudha. Isheen immoo jireenya jijjiirachuu barbaaddi dura. Hundi keenyayyuu hojjennee jijjiiramuu ni barbaanna. Kan biyyaa baanis hojjennee jijjiiramuudhaaf. Haa ta'u garuu jireenyi hin guutuuti har'a borodoo jennu wantoonni baay'een nu darbu jechuudha. Kanarratti murtee dhabde jechuudha isheen. Kanarratti mee yaada keessan qoodaafis. Irra caalaa mucaan abbaan isaa jechuudha. Eenyuma keenya yoo ta'e maatiin keenya erga nuti guddannee of dandeenyee nama gaa'ela godhachuu dhaqqabne booddee akka nuti gaa'ela godhannee daa'ima godhannee daa'ima keenya ilmoo keenya arguu ni barbaadu. Maatiin keenya kamiyyuu jechuudha. Eenyuma birattuyyuu kun ni jira jechuudha. Abbaan mucaa irra caalaa sirriitti waqqasa jechuudha. Ani beeka mucayyoo sirriittan beeka. Mucaallee baay'een beeku bilbilaan hin beeka irra caalaa. Garuu mucayyoo sirriittan beeka jechuudha. Jarri lachuu dhugaa wal jaalatu. Jaalalli isaan gidduu jiru osoo kiyya ta'e akkasi jechisiisu taasisa jechuudha. Walii galteen isaan gidduu jiru. Jaalalli isaan gidduu jiru isuma dhugaa wal jaalatu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni waliif amanamee waggoota dheeraa wal eeguun baay'ee muraasa. Baay'ee tokko osoo kiyya akkas ta'e akka jettu si taasisa jechuudha. Sirriitti walii galtee qabu. An hagam beekutti mucayyoo garuu sirriittan beeka. Mucaadha xiqqoo ishii sirriitti hin beeku bilbilaan hin beeka irra caalaa jechuudha. Egaa abbaan isaa wanta achii waqqasuuf yaa ilma koo osoo hin jiruun ilma kee arguun barbaada. Akka arguun barbaada. Kanaaf hanga yoomii teessa? Maaliif teessa? Jedheetu abbaan ni waqqasa jechuudha mucaa. Mucaanis yeroo baay'ee mucayyoodhaan galii kootti waliin jiraanna jedheetiin hin dubbata jechuudha. Nullee anas ta'e hiriyoonni keenya kan biraallee yaadni nuti qoonnuuf mucaa ni deeggarra.
maaliif mucaa deeggartu yoo jettanii egaa yeroo tokko tokko jira miti yeroo tokko tokko jechoota kana ni fayyadamna jecha jaalalli yoo jiraate wanti hunduu jira waliigalteen yoo jiraate waliin hojjetanii jijjiiramu waliin guddatu wanti barbaachisu jaalala biratti waliigalteedha kuni jiraannan wal dhaga'uun jiraannan jireenyi ni jiraatama waliin ni guddatu jennee ni haasofna jechoota kana ni fudhanna garuu hojiirra hin oolchinu malee ni haasofna yeroo baay'ee jechuudha. Innaa jechoota kana fayyadamneet jaalalli dhugaa bakka jirutti jireenya ni jiraatama kaayoonis galma ga'a. Innaa borus ni ga'u waliigaltee yoo qabaatan waliin hojjetanii jijjiiramuu ni danda'u. Wanta barbaadan san argachuu ni danda'u. Isa kana fudhanneet micoodhaan gali jennaan jechuudha. Galiitii waliin jiraadhaa. Atis taanaan innis dhugaa wal jaalattu wal dhabuu hin barbaadan silaa galii waggaa 4 hojjetteerta sigaa jireenyi biyya ormaa yeroo dhumaa fi jenneetoo nu gorsaa turre jechuudha nuti. Anis ta'ee obboloonni koo kan biraallee jechuudha. Ishiin garuu kana murteessuu hin dandeenye. Wanti baay'ee dhiphatteef yaada dabalataa wanti barbaaddeef ishiin kana murteessuu hin dandeenye. Tokko mucaa baay'ee jaallatti dhabuu hin barbaaddu. Lammaffaa immoo wanta biyyaa baateef kaayyoo ishee galmaan ga'us barbaaddi. Mucaan immoo kootu kaayyoon kee lafatti naaf. Anaaf si wal jaalannaa waliigaltii yoo qabaanne kaayyoo kee galmaan ga'uu ni dandeenya. Ani nama kaayyoo hin qabneedha. Kan koos kan kees tokkuma waliin galmaan ga'uu ni dandeenya. Waliin hojjennee jijjiiramna. Kootu jedhaanii isheen immootu baqa yeroo baay'ee osuma daradartu waggaa dabarteerti bara darbee galti ture akka seeratti akka nus ishee gorsinee ishee jajjabeessinetti akka mucaan barbaaduttis garuu bara darbee sin galle barana isaasuma jirti. Egaa wanti isheen jettu osoon har'a boru jedhu osoon kaayyoo jedhu osoon dhabee garuu nan gaabbaa jette. Kanarratti yaada barbaachisa jechuudha. Osoon isarraa gargar bahee osoon nama biraa fuudhee nan gaabbaa jette. Hin fuudhu yoo jenne iyyiin hin fuudhu. Yoo dhugaa wal jaalatan hin fuudhu. Garuu turee jira waggaa 7 jechuun salphaa miti. Innaa waggaa 7 obsaan eegee baay'ees jaalata dhabuus hin barbaadu. Jaalala dhugaatu kadhachaatiin hin jira jechuudha. Kottu waliin jiraannaa jedhee. Meesin maal jettu kanarratti? Gaafii namatti ta'a dhugaa baay'ee nama dhibaa. Nuti haga beeknu anis taanaan hiriyoonni koo kan biraallee hanga beeknu isheetti himneetiin hin jirra. Isheenis murteessaan jirtu waaqayyo kan jedhani ta'a jechaa jirti jechuudha. Murteessaas hin jirtu lama jaalattuu taate tokko as tokko achi garuu lama ta'uu hin dandeessu bakka tokko ta'uu qabdi malee. Yookaan amansiiftee waliin jiraachuudha. Amansiiftee asitti haftee hojjechuudha. Mucaan yoo tole jedhe yookaan deemtee waliin jiraachuudha. Mucaa dhabuus hin barbaaddu biyya kanaas galuu hin barbaaddu. Xiqqoo ishee hojjechuu barbaaddi jechuudha. Meesin akka keessanitti osoo isin akkas ta'e jaalalleen keessan warra abbaa manaa qabdanii miti irra caalaa jechuudha. Jaalalleen keessan kottu waliin hojjennee jijjiiramna waliin guddanna gaa'ela godhanniit waliin jiraanna jedhee yookaan isin kadhatu ta'e jechuun hin beekta hanga si jaalatu hin beekta hanga jaalattu ni beekta isin lamaan wal beektu jechuudha. Kanaaf in soba maallaa godhamnaa miti keessan jirru kana keessa jechuudha. Eeyyee in amanta si jaalata kan kee ta'uu barbaada kan isaas godhachuu barbaada kanarratti kootu siin jedha. Si kaayyoon kee galmasiif hin geenye gana hojjechuu edda inni garuu obsee eegee dhabee ammas obseetuma taa'ee jira jechuudha. Mee maal jetta akka keetti fudhadhu maal gootame mee obboleetti keenya kanaaf yaada qabdan koomentii jala kaafii hundi keessanuu wanta isinitti mul'ate tokko osoo ana ta'an akkanan godha jedhaati wanta isinitti mul'ate tokko koomentii jala kaafii ni dubbifatti yookaaniif viidiyoodhaan akka isinirraa hubatte isinii deebisuu dandeessi yookaaniif deebisuu baachuu dandeessi. Viidiyoo hojjechuu irratti xiqqoo
akkuma dura isiniin jedhee limdii akkasiin qabdu waan ta'eef hojjechuu baachuu dandeessa. Garuu yaada keessan akka dubbistu sirriitti qophooftee jirti jechuudha. Anatu jalaa tursiise malee qaata ture jechuudha dubbiin. Kanaafiyyuu mee yaada keessan komentii jala kaafaa. Mee maal yaaddan isin? Osoo ana ta'e fakkeenyaaf an akka kootti akka biiftuutti yookaan akka wuddeetti yoon yaada kenneefi jechoota galii jedhamu san fayyadamee jechoota jaalalli waan hundayyuu ni caala. Bakka jaalalli jirutti bakka walii galteen jirutti wanti hundumtuu ni jira jedhamu san jecha san fayyadamee galin jedhaanan waggaa 4 turteerti. Gali waliin jiraadhu, waliin hojjedha, jaalala qabdu, walii galtee qabdu, hojjettanii jijjiiramuu ni dandeessu. Jaalallii fi walii galteen yoo jiraate jireenya ni jiraattaman jedhaanan an akka kootti jechuudha. Isinis mee akka keessanitti yaada keessan qoodaa fi anarraas dogongorri yoo jiraate lakkisi biras dogongorri jira jedha. Natti nan sirreeffadha ani akka koo qofattan dubbadhe jechuudha. Karaa keessallee baay'eetti min jiraanii ana qofamti hiriyoonni keenya hundumtuu walitti itti himanii jiru. Haasofneetiin hin jirra jechuudha. Mucoon garuu murteeffannee hangammaatu yoo jechuudha. Meesiin obboloonni keenya yaada akkam kennituuf isheedhaaf akka keessanitti fudhadhaatii komentii jala kaafaa jechuun jaaladha. Isheen dubbisti komentii ni dubbifatti. Isin immoo wanta kennitaniif isintu beekaan kun isin biraan ga'een jira. In argiti isheen illee kanuma isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Wanti akkana yoo isin mudate isin maal gootu? Anaaf illee barumsa ta'a kun. Osoo akka carraa na mudate yaadni keessan anas na gargaara waan ta'eef jechuudha. Achi jala kaafaa komentii jala isiniin jedhu. Hamma dhuma viidiyoo kiyyaatti waan waliin turtaniif galatooma. Like share keessaniifis galatooma. Yaada komentii jala keessaniifis galatooma. Bakka jirtanitti nageenyaan isiniif hawwa. Nagaa Waaqayyo keessa jiraadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja maatii koo. Bakka jirtanitti nagaa argadhaa jiraadhaa. Eebbifamaa.